Abbootiin amantii isin karatanii isin dadhabanii, haawwanni isin karatanii isin dadhabanii. Amma furmaanni jiru kara seeratti jechuudha. Gama seeratti. Lubbuun namaa bayuun qabu. Nama birrii Kanaafi namni 2,200 kun irra hedduun keessan ijoollee Suud Arabiyaa jirtan. Warroonni Suud Arabiyaa keessa jirtan Al-Muqiimu warri community keessa hojjettan, safaraa keessa hojjettan, mushaahidiin al-kiram afaan arabaatiin itti muddu ka'e. Afaan arabaatiin itti muddu moo walirraa dhaabdan? Afaan arabaatiin itti muddu nama du'e jiraa jedhan. Afaan arabaatiin itti muddu moo irra isinii taru? Wal dhiiftan moo afaan arabaatiin isinitti muddu ijoolleen Suud Arabiyaa jirtan. Afaan arabaa haa ta'u akka araboonni isinitti gayyaa'u. Afaan arabaa. Oromoon tun miskiina bar no jedhaa jirti wallah. Maaluma abbaa kiyyaa godhare garaan na gubate. Okay. Amma waan goota. Rabbiin wallaala arsiitiif wallaala walloo walitti kaaseera. Ijoolleen keenya kutaa biraa warra Suud Arabiyaa keessa jirtan manguddoo arsiitiif walloo walitti fidaa akka balaan kun dhaabbatu godha. Isin galeemi? Wallahi. Ammaani baay'ee dubbadheera nageenyi kun akka bu'uuf baay'ee xaareera. Ijoolleen keenya nu jalatti qabe jetti. Ijoolleen walloo mootu karaa lafa jalaatiin nutti ergaa jira jetti. Ani hundaafuu bayaan jiru jechuudha. Chaayinummaan kiyyallee na baasaan jiru. Gurraachummaan kiyyallee na baasaan jiru. Dhiigatuyyuu haga badesan an Oromoo dhiigatu Oromoo san na qabaaf na baasuu didee jechuudha. Isin galeemi? Kanaaf ijoolleen keenya ijoolleen Harargee, ijoolleen Jimmaa, Shawaa, Wallaggi, jidduu galaa Oromoon kutaa biraa jidduu galaa ummata haywaana waan biyyaa bayeef wallaalee wal fixu kana adda dhoowwa. Gaarii miti. Wanni xixiqqoon akkanaa kun gaarii miti. Homa fedhallee ta'u namni ilmi akkatti irraa tumame kun ijoolleen akkatti tumamtu tun taawwallollee ta'arsillee nama irraa dhalate qaba. Ganda irraa dhalate qaba. Gosa irraa dhalate qaba. Kadu'u kun jechuun isin galee miti. Mukarraa dhalanne namni kun dhagaarraa dhalanne biyyee nyaachisa irraa dhalanne isin galee miti. Ani koo na dhibaa barekkoo. Ormuu bara Abdul Qawiinuu akkana goone barka hawaalaa nama buusu. Warri Liibiyaatu akkana warri Liibiyaatti nama hawaalaa buusu kunu bar takka warra tumu keessatti afaanitti hin fincoofne bara. Oromoo dararu arguu caalaa maaltu nama dhukkubsa gaayis. Oromoo afaanitti fincaa'u. Oromoo muka hudduutti dhiibu arguu caalaa maaltu nama gaddisiisa. Isin galee kanaaf obboleewwan kiyya hundi keessanuu badaa ganda keessanii yookiin qabadhaa yookiin uf keessaa baasaa la mangisti sutut. Wallahi kanum miskiinni wal dararuun qabu jechuudha. Wal fixuun qabu jechuudha. Dhugaan kan akka itti miskiinni addaan dhaabatu. Warri nama tumtan wal tumtan kun immootu yoo dhiira taatan ufii qabaa wal tuma. Onne yoo qabaattan abukaatoon ganda kamiitu ufii keessanii qabaa wal tuma. Teennee laalla koppiliinki goona taap goona. Teennee laalla koppiliinki goona teennee isin laalla deematiniin ufii qabaa wal tuma. Miskiinan dararina ka karaa deemu. Ati ka walloollee ati ka arsillee miskiinan tuqin. Wallah miskiinan tuqin. Deemii qabii wal tumi mee waltumi qabii wal tumi. Qabii wal tumi. Isin galee deematiniin qabaa wal tuma. Jaarsummaa addaan isin kadhanne isin dadhabneemi. Dhiisa jettanii jenne wal dhiisuu diddanimi. Mee miskiina dhiisa miskiina karaa deemu dhiisa. Musaafira bar akkamitti musaafirri karaa deemu ka biyyan beeyne ka afaan hin beeyne tokko
ilma Oromootu qari'aa kana jira jedhee bishaan sirraa dhuguu sitti gore yookiin dalagaa barbaadachuu sitti gore qabdee tumtu. Maafi kwees. Wallahi kida maafi kwees. Karoora biyyaa baataniif maa wallaaltan? Maaliif wallaaltan guys? Maaliif wallaaltan? Hawaasni bal'aan Suud Arabiyaa keessa jirtan, ka Oorruu keessa jirtan, ka re'ee jala jirtan, ka gaala jala jirtan, dhimma namoota lamaaf sadii hin ka'e waan ta'eef dhimma hawaasa bal'aatii miti bakka jirtanitti dhaabbadha. Dalagaa keessan dalagadha. Kaayyoo irraa hin bayina. Isinii galee miti. Kanuma isiniin jira waan biraa waan isin jirtu kan qabu. Hin quufne. Gara itti fufuu qaba lollee malee. Kuna warri koomentii hundi isaa nagaya barbaada. Gubannee, noowaar, lolli hin barbaachisu jedhama namni kuma lama isaa warra nagaya barbaadu. Wallahi. Namni kun hundi isaa warra nagaya barbaadu. So waan kana bazii aangil bittirraddu guddoon Suud Arabiyaa warri irraa afooyyatti walgayaa ooltanoo maalirra ooltan maaliif walii galtan akbaarri jira alfammaan jira akbaarri Qorichoora Suudii iccituu jiru siif himaa jira tokko meeqa itti dawwala shorxaa ta'uu noonu. Furmaani ni jira ni jira maaltu jira kottu. Kottu furmaata maal dhageettan? Mee warri Suud Arabiyaa jirtan warri muqiimaa lakkoofsa tokko barreessa muqiimni riyaadin jirtu warri irraa foosharra ooltan lakkoofsa tokko barreessa muqiimni mucaan du'e jedhamaa jiru dhugaadha moo soba? Mucaan du'e jedhamaa jiru dhugaadha moo soba? Mucaan du'e jedhamaa Negi Banki. Halo. Halo. Indaga. Diga. Ayya gadi. Iman atika konsertii fa artistoota waamaa ture tokko sila. Dr. Asli. Fayya. Dr. Asli. Oh. Adeero na beti barga na maqama wal beeko. Bayta akkasitti. Ati ka dhiyoo konsertii ijoollee faagilee waaman kore keessa jiru tokko moo ka biraati? Koree keessa dhiiroon hin jira. Ati ma qorannoo achi nan deebsinga? No jechuun yoo dandeettii qabaatte konsertii iyyuu biyya sirbi haraamaa keessatti waamuu dandeette maaliif hoolota kanneen walitti hin guursifnedha warra akka keessanii kunniin? Oolonni boo bar nama dhageessatu hin jaamusin nagooma nama nagayaa waliin na itti gaara kana tatteesseeti gaala jalaa tatteesseeti. Barama Karakkoo kennuu qofaa bar. Karakkoo qabu ni beekta amma dhugaa dubbachuuf warroota gartee daangarra tattaa'u kana bar malee waan raayin nama re'ee jalaa fi gaala jala deddeemtu tun waa rakkoo dila san hin qabdu. Warra gaara taa'u kana dubbii waliin fannisu jira bar. Ati riyaadin jirtaa? Riyaadin jira. Manguddoon Oromoo warra walgeettee istiraahatti jedhan safaaratti jedhan maalirra geette quba qabda? Danaa walitti hin dhufne galgala. Alhamdulillah عليهم مقيمة سعودي أبارث ربي نرتي أبو إلمان هذا صلان كني كنت قبل مقيمة ولدت إنه ولين جيت برجال كاتبا مقيمة سعود عربية يجون ديوس على طول عليكم أنا إسنجري يا أخي كذي باياتني مسكيني والفتة ما تمتي مدة إلمان هذا صلان ديماتني إكامان كذا كارا لبونا ما يوم لبونا ما أوجا رتشة هذا سني صلا أبو مقيمة سعود عربية جرتو تكون كي شيكي في كيسن كي أنا تموكا ودوت اسم إيبي المان هذا سلام ما لبا كيدي والله لا رجالتي والفتواتي مانا كيدا تهتدني مشاورة دلغة كمالت
haadhatee san salaamaa obsa nama fixachiiftan. Maal inni uummanni Suudi Arabiyaa kunni warri garaa dibbee ulfa baatii meeqaa fakkaatu baatee deemu kun haadha isaaniitti haa himani. Kaleessa wal geennee rakkoo keessoo kennaa furannaa jettiin alatullaa aleekum. Aboo iqaamaa keessan daaraa bubbee fuute rabbi haa godhu. Yaa rabbi qaraara hamaa Salmaan irraa baasii muqiima Suudi Arabiyaa jirtu guutuu isii majhuula godhu. Abaarsi rabbi isirratti haa bu'u muqiima Suudi Arabiyaa keessa jirtan. Innaataa libdaa tanaa isiniin jedhe wushoochi. Wallahi odoo muqiimni mootummatti odeeffannoo kenne majhuulli bakka seenuun qabu. Wallahi waan kana ka itti jaalataa jiru dhibbatti naamana muqiima Suudi Arabiyaa community Suudi Arabiyaa safaraa Suudi Arabiyaati. Ine asli adellamaan yoo likkii keessan isin galchine innaataa libdaa sa'aa 24 isinii kenneera. Wala muqiima wala warra community wala warra imbaasii tokkoon kee lammii Itoophiyaa taate. Waan kana yoo mootummaa Suudi Arabiyaati information kennine yookiin immootu jechu yookiin yoo jaarsummaa maraataa ganda keetii qabattee lolli kun hin dhaabanne anatu muka hudduutti isin dhiibee iqaamaa keessan isinirraa cibsiisa. Tu natu faan diqala yoo waan jedhen goone jechu. Innaataa libdaat garaa dibbee gooteetiin areeraaf zibaadii dhugaa yoo miskiinni asirraa wal fixe beera jaraa saluuf saroota haadha raawu. Yeroo majhuulli qabamu bar muqiimni hin gammaddii bar na'alatullaa aleek. Ilmoo haadha beera. Kaleessa istiraahaa qabanne jenne maal abbaa keetii eeyda. Haga wallaalan muka hudduutti wal naqu. Haga wallaalan ashawaa wal nyaachisu. Haga wallaalan afaanitti wal fincaa'u. Maal abbaa kee eeyda iqaaman kee kaarra lubbuu miskiina karaa deemuu tawakkalataan baraarre lama cheenoo. Gimaataa mochi. Yoo namni isin kabaju kibir min indahone attaaqmukko. Wallahi kakadheesitti maju. Warri Suudi Arabiyaa keessa jirtu majhuula miti. Muqiimni Suudi Arabiyaa keessa jirtu warri waraqaa qabdu jechuudha. Kakadhee asirgichee minagre asli nay taaqallachu. Biyyee isin nyaachisa asliidhaan kuni asliidha. Isinii obseera majhuula keessan addaan kadheera dadhabeera. Na dhageeffadha. Dhagay. Every muqim ka kafiila jala jirtu ka barraa jirtu ka aangoo qabdu ka aangoo qabne ka afooshaa keessa jirtu ka afooshaa keessa jirre rakkoo deemaa jiru kana mootummaa yookiin jaarsummaan fixxataanan fixuu baattatanan yookiin mootummaa Suudiitii dabarsitee kennuu baattatanan yoo atii fi iqaamaa teellee akka ijoollee muka hudduutti wal keettu kanatti mootummaan Suudii hudduutti sinaqee sirraa ciree ati hidhatti hin guuramne biyyan galle ene aslii adeellamu afragichee minagri jechuudha. Aslii miti jedhama an gurraacha gaara ciraaloti miti. Wallahi kakadheesitti hima innaataa libdaat gadi baay'idami viidiyoo jaraa fuudhi ka arsillee haa ta'u ka wallollee haa ta'u warra nama tumu kana viidiyoo jaraa fuudhi kunoo. Akka musalsal isinatti baay'irratti akkanatti maqaan keessan badaa jira lakkoofsi isaa kana tiktookin isaa kana jarii kenni boolla jirtu keessa guuranii bar Suudii jechuun ta'a Abdishaa Wallaggaatu ilma Oromoo iyyuu ka isin beeytan boolla keessaa qabdee biyya galchite bar. Suudi Arabiyaan bar biyya wanni hundi tolee bar maal hudduu keetiti maaliif obsa nama fixachiiftan. Maaliif waan hin taane nama dubbachiifta. Keessattuu muqiimni wallootii fi muqiimni sikkoomandoo. Muqiimni wallootiif muqiimni sikkoomandoo yoo wallaalaa keessan kanniin addaan hin dhoogganne yookiin dabarsitanii mootummatti hin kennine na tufa. Wallaalaan asirraa wal fixa ati eenyu abbaa keetii birri eenyu biyya ergatta eenyu neendoo eenyu mushaawaraa asirraa guurta. Min maalati noo? Hai, rakkoo Suudii keessa jiru asliin achi jiru akkamsii godhuu qaba. Manguddoon sikkoomandooti manguddoo walloo ka Suudi Arabiyaa jirtu rakkoo kana yookiin karaa nagayaatiin yookiin biyyi abbaa qabdii karaa warra biyyaatiin hin furattu taanan hundi kee waliin galtaa jechuudha. Nutu afaan Arabaatiin irratti hojjete guutuu keessa warra Suudi Arabiyaa jiru rakkoo keessa isin buusa jechuudha.
isin wal fixurra mootummaa Suud Arabiyaa isin fixee biyyatti isin galchuu galtaniitiin qe'ee keessan teettanii jechuudha. Teennee isin laaluu dadhabneerra. Obsa fixanneerra. Gubanneerra. Rabbi isin haa gubu gubadhaan nu gubdanii jirtu. Maali ummanni haywaanni kun jaraabar. Ummata akka rabbiititti shorxaa sodaatu. Waraqaa qabda maal sodaata viidiyoo itti geessi yaakii. Yookiin itti bilbilii qabi. Ujoolleen warri nama tumuuf tumsiisu kun hundi isaa warra birrii irraan ergatu qabaabar. Bakka birrii kaayatu qabaabar. Nama waa fiduuf qabaabar. Nama jaartii ijaazaa buusuuf qabaabar. Mana ijaazaa itti bu'u qabaabar. Suud Arabiyaa keessatti nama waraqaa qabu qofa mana kireessaa bar. Na aldiinakum. Hay. Min maalat ነው? Akkamitti si warri waraqaa qabdan osoo jirtan miskiinni badoo keessatti wal fixaree jalaa wal guure. Gaala jalaa wal guure. Orruu keessaa wal guure. Wallaala muka hudduutti wal dhiiba. Wallaala kadhanne dadhabne. Wallaalan wallaaladha. Kadhaan sodaa itti fakkaata. Gorsi sharrii itti fakkaata. Indeet hin naara gaalanenya. Kama hayyib gaa magbaabaati koo ikabdaal. Kabbaden bakka asaalifachuu situt. Mahayyimii asirratti wal fixu wajjii walii galuu dadhabneerranu. Mahayyimii tumtee amansiisuu hin dandeettu. Mari'atteenii walii galuu hin dandeettu jechuun. Mahayyim no. Ganda kamirraayyuu haa ta'u. Ganda kamirraayyuu haa ta'u. Mahayyimii karaa seeraa qofaa walii galtaan. Sagaleen na duude yaa ki sagaleen kunillee yoomuu waan adeema gubadhe yaa. Abbaa haqaa tokkollee rabbichi iddoo kanatti. Takkamee muutuna irraa qabadhu. Dhageeffadhaa jira keenya. Asirri yommuu naa godhadhu dooktarri. Ni naamanuu baattanii bikka dhugaatiin dhaabbadha. Dhugaa jiru dubbadhee bikkaan dhaabbadhu dhagaa ta'ee dhaabbachuu naa hojjaadhaan. Ana keessanii miti. Wanni godhaa jirtan jira keenya. Warreen muqiimaa gartee suudii keessa jirtan. Jara keenya isinii kanaatu madda galii waan dalagaan dhabamteef warra nama qabee maallaqa gabbuusu isaanii wajji sheeringii qabdan dhageenye. Warreen Yaman jirtan koree gologaltummaa fi maarree jaarmaa jettan sun isinii kun maalleenummaa mucaan gartee arsiidhaa sun mucaan miskiintichi haadha abbaan boo'ensan maalleenu sun akkamisan akka seene mutra raagonaa dubbata mutra godha seeti. Warreen maallaqa san akkamittuu maalleeni sun isin harka seenuu danda'e. Durumaanuu gama keessaatiin sheerii qabaachuu keessanii fi dalagaa Yaman keessa kan jirre beeytanii garee gartee nama qabdee maallaqa namarraa buutu isunumaatu qopheessee san booda maallaqa seera wal diddanii maalleenii sun achi ture amma maallaqa san jaarminuu kun afuratu tochaa jirtan. Yaa wayila takka takkatti sin beena. Nuti gizee takka wanni mataa nu oowwisaa jiru warreen gartee Yaman jiru achi tatteessaniiti ijoollee tana bobbaaftanii abalu qaba akkana maallaqa guura madda galii naggata godhatanii jirtan ni beena. Warri muqiimaa warra suudii jirtan ammoo isin warreen gartee koominiitiidhaa madda galii godhatanidha. Wallaahi laazim madda galii godhatan warra nama qabu gootaniiti ka maallaqa fuurti qopheeffatanii ka fidutu qopheeffatanii warra ijaazaa nama buusuus qopheeffatanii sheeringii harkaa qabdan ni beena. Warra gaara jiruuf warri Yaman jiru sammaas sheeringii qabdan ni beena. Jara keenya rakkoon maallaqaatuun dalagaan dhugaan jirtu boodanuma dabartii nama keenya ajjeesuu haa dhiifnu. Akkamittuu ilma tokko ilma Oromoodhaa taate muka fuutee hudduu dhiibdee akkamitti ajjeefte mucaan sun du'e yaabboleessa kiyya. Mee ilma afaan Oromoo dubbatu nama amantii wajji qabdu amantiillee wajjin qabaatiin ilmuma namaatu addunyaa tana gubbata akkamiin muka hudduu dhiibdee nama ajjeefta. Ajjeeftanii du'e jira. Kalamata akkamiin fuutee kophee nyaachifte biyya afaanis saffartee bishaan itti neetee akkamitti ajjeefta. Nama afaan kee dubbatu moo akkamitti ajjeeftaati. Mee rabbii ol to'atu taatan isin. Kana kunoo muqiimni keenya warreen gartee Yaman jirtan koominiitiin ammaas Yaman jirtuu fi koominiitiin Saawudii jirtu maallaqa sheeringii daan fudhachuudhaaf deemaa nama kan nama qabu ni qopheessitan ka maallaqa guuru ni qopheessitan maalleen isinii dhufa jara gartee waan san dalageessiniitu mana ijaazaa qabee dhala dubartii hojjechi bikannaa fi jara keenya waan daldala jirtanii daldala kanaa dhiisa daldalli kun nama baasu dhugaa suudii keessa dalagaan dhabamte nama naquma qabna suudii keessaa miti Ameerikaa keessaa dalagaan dhabamte jirti. Dalagaan jiraachuu baatullee yoo dandeessan akkuma sobaa walirraa fudhaa. Amma fakkeenya laale mee takka na isaa fixadhee goota akka fixadhee dhaan bu'aa mataan na uwwa jirarra. Meeqa mucaa san harkee viidiyoo takka na arganii viidiyoo lamaas deegaan harkee booda dhugumatti mataan na uwwe. Jara keenya dhageeffadhaa. Dhugaa walitti himnaa miti dhugaa suudii keessa dalagaan hin jirtu.
jiraachuu baatullee namni nama jeeseeti miti hudduu muka nama dhiibee nama jeeseeti miti nama qabu kamaallaqa guuru miliyoona irraa namtitti afaan qabataatu waslaatitti Laki dhabi waan ati jette ni beektaa dhaabu. Abbaa akka dhaabbadhu ati ijoollee Oromoo addaanis hin guurin lafti wallootis teenya. Waan jettee ni beektaa dhaabbadhu dhiifama uummata kee gaafachuudhaaf qophaa'e. Lakki. Ati lafti maal jetteeti sagalee baaftee? Maal jettee sagalee baaftee amma dhuftee ati Oromoodhaaf dubbatu? Amala wal kabajuu dhabuun kunis dubbina beekadhu. Lakki. Dhaabii akkasii miti. Amma wanni gootu waan ati jette sanirra deemee hojii irratti hojjetu. Kalaqaaniin jeejiiti. Kalaqaaniin jeejiiti. Miira keessaan seenee jeejii deema waan jette baaqaa. Waan jette miira keessaan seenee jii. Miira keessa seeneetiin lafti walloo lafa Amaaraatti jeejii deeme. Dhiifi waan kana. Moot godhadhu ati. Dabaree namaa eeganaa dubbachaa jira miti. Ati gareen udduun muka dhiibtee ijoollee jeeftu. Garee bishaan afaan neetee biyyee nama neetee nama jeeftu. Akkamittuu deeggartame ati. Akkamittuu deeggartan tala namaa taate. Talamata warreen gartee mushaayiraa warreen gartee suudii keessa jiru. Kajoollee irraa sheeringii deemaa nama qaba. Maallaqa guuraa jee dalagaan dhabamte jee madda galii dalagaa godhate kan akkamitti deeggarta. Warra Yaman keessa jiru ka gartee golcha gartee human traffics nama qaqqabsiisee maallaqa naggadachuu jiru akkamitti kana deeggarta antanaafi namni gocha kanaa dalagu nama jecha hamaa kana dalagu nama gocha hamaa dalagu Amaaraan garaagarummaa hin qabuun jeekunoo akkamitti namni obboleessi fi kutu Ayyee amma gaa'u si dhaggeeffadhu sagaleen tee asirra deemu jirti. Abbaa akka dhaga'anii an kallattiini waa siin jaa malee sirratti mana banee siminta dhaabbadhu kaasli qayi. Ogguta gabaabsa kaasli qayi. Qajeelfama. Amma ka irraa ulfaadhu. Kararra isin kaayaa qoya. Ka irraa haasa'uu barbaannu Adde Rashiidaan akkas jettee abbaan haqaa akkas jedhee miti. Waa'ee miskiina wal fixaa jiru kana warri waraqaa seeraa qabu yookiin jaarsummaan fixuu yookiin mootummatti dhiyeessu lubbuu namaattu bahaa jira kan irraa dubbachaa jirru kana jechaami ka gochaati kan dhukkubaa jiru waa'ee gochaati. Asli galatoome naa gala kana barbaanna dhugaadha garuu wanni agartee eessaa keessa deemaadha maaltu miira keessa nama galchaadha ijoolleen teenya hundi takkan tuqdaan kudha takkichaan addan qabnu garaan keenya.